Oromoon akka Oromootti haala qabatama amma sabni keenya keessa jiru gama daangaadhaanis ta'e akkasuma immoo iddoo qabanirraa buqqa'uu akkasuma immoo biyya keessatti reebamuu ajjeefamuu biyyaa baqachuun kun akkaan jabaateera. Akka ilma Oromoo tokkoo fi akka weellisaa Oromoo tokkotti Haacaaluu Hundeessaa isa kanarratti maal jedha? Oromoo alagaan har'a ebelu jaarmiyaa kana deeggara ebelu jaarmiyaa kana deeggara ebelu naannoo kanaa dhalate ebelu naannoo kanaa dhalate jedhee miti kan nu rukuchuudhaaf yookaan immoo nurra bubbuluudhaaf kan yaadu jiru. Inni tokkoof tokko Oromoo fi Oromummaa qof gatii kanaaf diinni Oromoonni guddaan yeroo kana nama ilaalchan wal qoodee daandii walitti cufu nama gaddaa wal qoodee daandii walitti cufu nama kutaa wal qoodee daandii walitti cufu gatii kanaaf jaalannis jibbinis waan yeroon barbaada yeroon kun yeroo itti falmannu malee yeroo itti baqannu yeroo kun yeroo tokko taanee yeroo tokko taanee diina fuulduratti dhaabbannee falminu malee yeroo wal deebinu. Waan aamtu yoo qabaatte akka artistii Oromoo tokko irratti keessumaa namni dhimma Oromummaaf Oromiyaaf quuqame hundumtuu saba keenya cinaa akka hiriiruudhaaf gara dhumaa irratti gabaabinaa waan aamtu yoo qabaatte yookiis immoo konsertii keessan kana faana wal qabsiistees waamicha addaa yoo qabaatte ati Maammed Jaalalaa. Gaariidha baay'een isin galatoomfadha dhaamsi koo akkumaan duurta sirba tokko irratti lammi isaa dirmalli yaa Oromoo lammi koo haa walii jirmannu nuyoo altaate malee nama biraan qabnu aanaa biraan qabnu waan hin jedhetu jira nuti nam tokko illee hin qabnu har'a nam tokko sabaaf lammiin biyyattii kana keessa jiru ummata Oromoo miidhame ummata Oromoo dire ummata Oromoo qe'eerraa buqqa'e ummata Oromoo ilmaan ijarraa sinqinne guyyaa tokkoof ollaa keenya turre biyya keessan tana wajjibaan turre nuti ollaan nuti wajji bulle jedhanii namni wangaama kanaaf sabni Oromoo gama jiraatti gamana jiraatti yaa lammii haa walii jirmannu gadaan kun gadaa bilisummaa gadaan kun gadaa tokkummaa gadaan kun gadaa ittiin eenyummaa keenya mirkaneessinu waan ta'eef namni Oromoo taate namni lammiidhaaf quuqamtu inni hayyuu taate akka hayyummaatti inni sirbaa taate akka sirbaatti inni falmaa taate akka falmaatti inni dhalattee lafa kanarra jirtu yaa lammii koo yaa saba koo barri itti wal foonu barri itti wal hamannu barri itti wal dhiibnu darbeera kanaaf haa walii dirmannu filaa dandeenye jirre takkarra wal arganne gammachuu kooti bakka jirtanitti waaqayyo nagaa isinitti haa ta'u dhaamsi koo kana lammii biraan akkanaa geessan isinillee warri miidiyaa irra jirtan isiniin abdadhaa naa galata. Kan haadhaa fi abbaan biraa qalamee jira kan ilmaan biraa qalamee jira ani ammaan kana ilmaan lamaan dhalee keessatti haadha warra fiyyaa bibbiitanii achi akkasitti ilmoo garaa jirtullee garaa baate. Yaadonni armaan olitti dhageessan yaada ilmaan Oromoo naannoo Somaalee, Somaalilaandii fi Puuntlaandii keessa jiruuf jireenya isaanii osoo gaggeeffachaatti jiranii qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamuudhaan rakkinaa fi giraa keessummeessuuf dirqamuu isaanii irratti dubbatanidha. Haa ta'u keessumaa ilmaan Oromoo jireenya baqaa keessa jiranii biyyoota gara Ardii Awurooppaa kanas ta'e Ameerikaa keessa jiranii lammiif kan jedhuudhaan biyya keessatti buusiin garaagaraa gaggeeffamaa jira. Warri biyya alaa jiran kun immoo akkamitti tumsuu qabu jettanii dhaamtu isin akka ilma Oromoo tokkoottis ta'e akka waldaa Maccaaf Tuulamaatti. Tun yaada hedduu gaariiti namni keenya ka ala jiru ka biyya alaa jiru karaa danda'uun uummata keenya ka buqqa'e kan maantana rakkoo baddutti saaxilame rakkoo cimaa keessa ka jiru maddii dhaabbachuun dirqamuma keenyaa hooyi kanaa jecha karaa dandeenyu namuu kan walirratti ilaalle uummata keenya maddii dhaabbachuun waan wal nama gaafachiisaati miti. Yeroo dheeraadhaaf uummanni keenya gidiraa keessa jira akkasumas namni akka nama tokkeettii fi akka gareettiis irraattiin godhaa jira nama immoo karaa dhaabaatiin wanti centralized airtaanaatti uummata keenya gargaaru irratti hojjetamaa jira amma gaafii keessa deebisuudhaaf lafarratti wanni qorannoo godhaa jiru jira ammallee dhaabbilee garaagaraatti wajjin haasofnee akkaataatti uummanni biyyarraa buqqa'ee Oromiyaa keessatti akka daala mukaatti harca'ee jiru kun akkamitti areebitti qabamaa irratti dalagamaa jira. Yaadonni lammaffaa irratti dhageessan immoo Oromoonni biyya keessas ta'e biyyoota alaa jiraatan immoo rakkoo saba isaanii mudate furuuf gamtaan wayita isaan waan ogummaa isaanii fi qabeenya isaaniin waliin dhaabbachuu irratti kan ibsanidha. Qabiyyeen qophii jiruuf jireenya keenya har'aas dhimmuma kana irratti kan fuulleffatedha.
Osoo gara qophii jiruuf jireenya keenya har'aa kanatti hin darbiin waan namoonni kallattiiwwan garagaraan ibsan bu'uura taasifachuudhaan buqqifamuun ilmaan Oromoo dugda duuba dhoksaa fi shirri guddaan karaa mootummaa wayyaanee akka jirudha kan isaan dubbatanii. Sochiin warraaqsa saba Oromoo kutaalee Oromiyaa keessatti akka malee jabaachuun waggoota lamaaf jabinaan itti fufuun isaa sirna wayyaaneef qormaata jabaa ta'uu bira darbee yaaddoo kufaatii sirnichaa taa'atti akka jirudha kan himanii. Sabni Oromoo saba guddaa impaayera Itoophiyaa qofaa osoo hin taane saba guddaa gaanfa Afrikaa gara ba'aa jiraatan akka ta'anis galmee seenaa ardii Afrikaatu ragaa ba'a. Mootummaan wayyaanee lafa Oromiyaa muruudhaan xiqqeessuuf tattaafachuu bira darbee Oromoo hidhuu fi biyya irraa ari'uunis bal'inaan taajjabamaatti jira. Kana malees gochoonni suukaneessaan ajjeechaa lubbuu namootaa dabalatee saamicha qabeenyaas bal'inaan Oromiyaa keessatti raawwatamaatti jiraachuunsaa seenaa amma argaaf dhagaatti jirrudha. Sabni eelaa fi miidhaa waggaa dheeraa dadhabe kun immoo sirnicha ofirraa qolachuuf yeroon isaanitti callisan akka hin jirres seenaa warraaqsa qabsoo saba Oromoo kaleessaa fi har'aatu mirkaneessa. Qambar sadii cabsee qotiyyoon gafarsa hammeen nulee mataas injiraan ajjeesa hammeen nulee mataas injiraan ajjeesa jirra 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 jirra. Jirra 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 kunuar allee jirra. Ministeerri muummee biyya Itoophiyaa isaan yeroo dhiyoo addunyaa kanarraa du'aan darban obbo Mallas Zeenaawiin waa'ee jabina saba Oromoos akkas jedhanii dubbachuun isaanis ni yaadatama. እንኳን የኢትዮጵያ ሰራዊት የአፍሪካ ሰራዊት ተሰብስቦም ሊያስቆማች እንዲህ ያለ ህዝብ ማስቆም እንደማይቻል ከኤርትራ ልምድ አይተናል። በብዙ እጥፍ ይበልጣል የኦሮሚያ ህዝብ ከኤርትራ ህዝብ ቁጥር። ኤርትራ ህዝብ እንዲህ ያለለት አበቃ። በተመሳሳይ መልኩ የኦሮሞ ህዝብ እንዲህ ያለለትም ያበቃል። ሌላ ድራማ ቢሰራ ለውጥ ያመጣል። ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው? Sabni Oromoo mirga namoomaa isaatti molqamuudhaan bitamus tole jedhee wayita inni sirnoota abbaa irree callisee fudhate akka hin jirres galmee seenaatu mul'isa. Oromoon kaleessas ta'e har'a saba sirna gadaan bulu ta'uun isaa immoo aangoo olaanaa biyyittii keessatti dhabus dhiibbaa isarratti wal guuree dhufu gamtaadhaan ofirraa qolachuuf haalli bulchiinsa sabichaa sirna gadaa ta'uun immoo gumaachi inni buusaa turee fi jirus guddaadha. Waa'ee Oromiyaa irratti ragaaleen hayyoota beektotaa fi qorattoota biyya keessaa fi biyyoota alaan afaan garagaraan barreeffamanis seenaa Oromoo irratti isuma dubbachaatti jiru kanadha kan isaan mirkaneessanii. Oromiyaan badhina lafa iskuweer kiloomeetirii 600 ol taate saba isheef ta'uu dhabuudhaan lammiileen ishee jireenya baqaatiif saaxilamuu isaaniif immoo sababni inni guddaan sirnoonni kunneen dantaa sabichaa waan hin eegneef akka ta'es ni himama. Biyyoonni kanneen akka Firaans, Itaalii, Siwiizerlaand, Beeljeemii fi Zeniizerlaandis yoo walitti dabalaman bal'inaan Oromiyaa akka hin caalles ragaaleen ni agarsiisu. Oromiyaan akkas bal'oo taate kun namoota amantii fi ilaalcha siyaasaa garaagaraa hordofan kan of keessatti qabdu taatus lammiileen ishee jaalalaa fi nageenyaan wal danda'uudhaan kan keessa waliin jiraatanidha. Daangaan Oromiyaa gara bulchiinsa mootummaa naannoo Somaaleetiin wal daangessu karaa riifereendamiin sararamee nagaaf tasgabbiin akka argamu kan mallatteeffame bitootessa 19 bara 2017 ture. Waliigalteen daangaa sararamee kun erga raawwatame ji'oonni muraasni darbanis hanga ammaa hojiitti
hin hiikamne. Waliigalteen kun kan mallatteeffame pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi pirezidaantii bulchiinsa naannoo Somaalee obbo Abdii Ileen akka ta'es ni yaadatama. Rifereendamii mallatteeffame kanarratti Oromoonni kanarratti kan walii hin galle ta'uu isaanii diddaa fi mormiidhaan kallattii garagaraan ibsatanis gurri isaan dhagees hin turre. Saboota jaarraan dheeraaf nagaa fi jaalalaan waliin jiraachaatti turan har'a wayyaaneen diina walitti isaan taasisuuf yaaltus jarreen kunneen har'ayyuu jaalala obbolummaa kan haalotaan hin jijjiiramne kan waliif qaban ta'uu isaanii akka dubbachaatti jiran immoo OBN tibba kana gabaasuun isaas ni yaadatama. Akkitti ilaalu jiru nuti dhugaa dhiisanii jechuu jira. Higgi mangistii dura lafa kaayan sun dhiisanii. Annagu dhima shan diyaarunna. Utini duuna je Oromoof. Wax doonaba hala keen. Waan fadhe malaf dhun Oromoo jechaaf ni duunaa je. Laakiin tiisa fikirku waa fikirkiisi yaad barre. Amma waan nuti jennu karoorri kun ifiyyaanni kun karooraaf iyyaada siyaad barreeti. Dabaan ana wariyaasha Oromoo waan aaminsane. Nuti isin amantii qabna Oromoodha. Laakiin dhaxda digsiina dhaxda naga dhigin. Isinis waan isinii himne kana achi nuu geysaa. Dana waxaan leenahay. Mootummaas maal jechuu jira? Kiima beenbaa. Rifandamii sun khijiba moo? Labada madaxweyne nabadgelyada ay kala saareen. Malatoon sun moo khijiba moo kameedha? Itoophiyaan biyya alaa bulchu jira. Biyya addunyaa nageen buusu jira. Otannee hojjannee akkana limata bareedaa kan oomishachuu ni barbaanne. Kan hin barbaanne immoo har'a seera qabeessa mangittiidhaati. Ammoo inni Somaaliidhaa as giddeesseeti. Makiinaadhaan fidee guyyaa har'aa amma waan kanatti garagalchan biyyoodhatti waraana fidee mirga keenya akkasitti miidhamuudha jira jechuudha. Oromiyaa daangaa naannoo bulchiinsa Somaaleetiin kan wal daangessaa jirtu irratti lolli qindaawaan gaggeeffamuu isaa hordofuun ilmaan Oromoo naannoo kanaa biyyoota kanneen akka Somaalilaandii fi Puuntlaandii keessa jiraataniif qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii baqachuuf dirqamaniiru. Namoonni qabeenyaa fi qe'ee isaaniirraa buqqifamuunis rakkoo hedduu keessummeessaatti akka jiranidha kan dubbachaatti jirani. Jiruu achi jiraadde amashan. Waggoota shanan kana gaafa jiraattanii achitti qabeenyaa soorattaniittu jiruuf jireenya keessanis jalqabdaniittu waan qabdan kana hundumaa achitti dhiistaniiti dhuftani moo qabattaniiti gara Oromiyaatti kan deebitanii? Waasa kan qabanne reebamnee baane. Erga gara Oromiyaa dhuftanii yoo simannaan isiniif taasifame maal fakkaata? Akkaataa itti mootummaan isin tumsaatti jiru. Simannaan asitti nu simatamoo. Eeyyeen. Haalaan bareedaadha. Simannaan isaan nu simatan. Maal isiniif godhani? Waanuma qabanii nu bira dhaabbata. Bakka warra humna qabus waanuma humnaan bakka nu bira dhaabbata warra maallaqa qabuus maallaqaan nu bira dhaabbatani. Mootummaatu gargaarsa isiniif taasisaatti jira moo jiraattotatu gargaarsa isiniif gochaatti jira gaa? Hawaasaatu nu gargaaru jira. Mootummaan hoo akkamii akka mootummaatti isin gargaaraatti jira mootummaan? Kulalachuutu nu gargaaraa jira. Hawaasnis mootummaanis nu gargaaraa jira. Amma qubattaniittu ka bakkees argattanii jireenya mataa keessanii jalqabdaniittu. Inni eegalle ammaan tana kaambii keessa jirra malee. Oo kaambii keessaa kan isin jirtani? Inni eegalle kaambii keessa jirra malee jireenya mataa keenyaa inni eegalle. Birmannaa lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaaniif mata duree lammiin lammiif jedhuun Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun gama uummataan waan lammiilee kanneeniif gumaachamaatti jiru gaarii ta'us gama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaan garuu hanqinni akka jirus namoonni kaampii garaagaraa keessa jiraatan komachaatti jiru. Giddu keessa ture achumatti bara achumatti giddu garuu qaatiin achi galee. Amma umuriin keessan waggaa meeqa? Umriin koo hanga waggaa 27. Wayita biyya sana jiraattanii manas ta'e qabeenyaa yookiis bultoo horattaniittu yogguu biyya sana jiraachaa turtani? Qabeenya illee nima qabna. Qabeenya hanga qabnus ni warra sabne beekte kan haadhaa fi abbaan biraa qalamee jira kan ilmaan biraa qalamee jira. Ani ammaan sana ilmaan lamaan dhabecha keessatti haadha warra fiyyaa bibbiitanii achi akkasitti ilmoo garaa jirtullee garaa baate akkasitti bakka isiin sanuma lubbuutiin hara dhufte. Akka waliin nu qabaniituma taa'u jirra. Uummatatti nu gargaare malee mootummaan nu gargaare nagar. Akkamitti gargaarsa dhabdani? Mootummaan qarshii walitti qabaa jira. Akkamitti gargaarsa dhabdani isin? Gargaarsa nagarre nuti uummatuma keenya uummatuma Oromootiitti nu gargaaru jira malee. Nama meeqa taatu kan iddoo tokko jirtani? Toora nama dhibbaaf garuu baqattoonni hedduudha. Moora jirra beekee bakka jirra. Bakka jira namni addaan moora godhanii fi amma hangi bakka tokko jiru hanga nama dhibbaaf. Nyaata gaa uummatichumaan nu cinaa dhaabbatu jira malee mootummaan ilaa ammaan kana waa tokko waan nu godhe isin qabu waan nu gargaare takka. Dhimma kanarratti namoota gaafattaniittu warra qaama bulchiinsaa maal isiniif deebisanii wayita gaaffii gargaarsaa gaafattanii? Ijaajina uumaa isin cina jirraa argachuu malee afaaniin wanna jechuu malee waa tokko furmaata ammaan dura nu kan laatan hin qabu. Hargee baa waraanaa baddummeeti nuti namoota nu bira dhufe kana gargaaraa jirra qubsiisaa jirra. Kaan illee bira dhaabbannee kan waan barbaachisaa godhuufi jirra.
hanga humna keenyaatti. Jiraattonni gargaarsa akkasii taasisaatti jirtu gama mootummaan immoo gargaarsi baay'ee hin jiru jedhanii too warreen buqqaan kun komachaatti jiru. Isa kana akkamitti ilaaltanis? Sun dhugaadhaan jiru kan mootummaa. Lammiitu lammiif gaachana yookiis immoo lammiitu lammiif hirkoodha kan jedhuudhaan buusii walitti qabamaa jira akka bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti. Maallaqni kun warreen buqqaan kana gahaatti hin jiru jechuudha kan isin gargaaraatti jirtanii. Kan mootummaan agarsiisu kan uummata hawaasaa malee mootummaan namoonni gargaarsaanii. Mootummaa hawaasaatu maallaqa walitti qabee bitaa kaanis mootummaa qabeenya qabu abbootii qabeenyaa bitee as ergaa sanumaa hiramuuf jira malee kan mootummaa irraa dhufe hin agarsiisu. Komii deeggarsi gama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaadhaan nuuf taasifamaatti hin jiru jechuudhaan namoonni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaan dhiyeeffatan bu'uura taasifachuun koree qindeessituu lammiif jechuun Oromiyaa keessatti hundooftee qarshii walitti qabaa jirtu dubbisuuf kan yaallettis hin milkoofne yeroo biraa yoo itti carroomne qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'uu keenya asumaan isin beeksifna. Dhimma rakkoo lammiilee qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqifamuun karaa SMS lammii isaanii gargaaraniif kan qophaa'e irratti Itiyoo Teleekoom tajaajila gargaarsaa kan haquun isaas ni yaadatama. Gochaan kun immoo namoota hedduu muufachiisuun mata duree guddaa ta'uun dhaga'amaatti jira. Kun immoo Itiyoo Teleekoomis akkuma mootummaa biyyattii itti aantummaa fi quuqama lammiilee miidhamanii kan dhabe ta'us agarsiisa jedhamaatti jira. Sagantaa gargaarsi lammiif jedhuun namoonni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqifaman kanneeniif taasifamaatti jiru sochiin karaa uummataa jiru hedduu kan isaan boosse ta'uu isaanii kan ibsani warreen qe'ee isaanii fi qabeenya isaaniirraa buqqifaman kunneen haa ta'u garuu gargaarsi lammiilee Oromoo biyyoota alaa irra jiraatan irraa isaan gaatti jirus heddumminaan akka hin jirredha kan isaan komatanii. Waldaalee Oromoonni biyyoota alaatti qabaatan keessaa adda durummaa fi fakkeenyummaa guddaadhaan kan waamamuu fi seenaa qabsoo saba Oromoo keessatti kan ga'ee guddaa qabaachaatti turee fi jiru waldaan Maccaaf Tuulamaa isa tokkodha. Gargaarsi lammiif jedhu kana irratti waldaan Maccaaf Tuulamaa yeroo ammaa maal hojjechaa jira jennees dura taa'aa waldichaa kan ta'anii fi hayyuu seenaa Dr. Maammed Hasan dubbisnee jirra. Isaanis akkas jedhu. Gaafa guyyaa Oktoobar duraa walgahii Waashingtan DC irratti goonee namatti himnee uummanni keenya kan Sumaalee irraa buqqaasanii oriijinaal Sumaaleelaand jechuu kiyya Sumaalee jechuu kiyya namicha irraa buqqaasanii biyya keenyatti galchinsan gargaaru nurra jira jennee namatti illee himnee waan dandeenyu ni gargaarra jennee irra waltaanee jirra. Ammaan tana torbaan kana keessa warri Maccaaf Tuulamaa wal arkeeti karaa kamiin gargaaruu danda'an kanarratti haasawanii murtii godhanii eega murtii godhan booda waan dandeenyuun gargaarsa uummata keenya maddi dhaabanna haalli jiru kana. Haa ta'u keessumaa ilmaan Oromoo jireenya baqaa keessa jiranii biyyoota gara Azii Awurooppaa kanas ta'e Ameerikaa keessa jiranii lammiif kan jedhuudhaan biyya keessatti buusiin garaagaraa gaggeeffamaa jira. Warri biyya alaa jiran kun immoo akkamitti tumsuu qabu jettanii dhaamtu isin akka ilma Oromoo tokkootti akka waldaa Maccaaf Tuulamaatti. Tun yaada hedduu gaariiti namni keenya ka ala jiru ka biyya alaa jiru karaa danda'uun uummata keenya ka buqqa'e kan maantana rakkoo baddutti saaxilame rakkoo cimaa keessa ka jiru maddii dhaabbachuun dirqamuma keenya hooyi kanaa jecha karaa dandeenyu namuu kan walirratti ilaalle uummata keenya maddii dhaabbachuun waan wal nama gaafachiisaati miti ta'uma qabdi malee waan dandeenyu yoo kana godhuu baanne maalumaa fi ala biyya namaa keessa jiraannare. Haa ta'u Dooktar keessumaa dhaabbanni keessan yookiis immoo waldaan Maccaaf Tuulamaa yeroo baay'ee gama rakkoo hawaasummaas ta'e gama dinagdeedhaan Oromoo mudachaa jiru dachee Oromiyaa keessattis ta'e biyyoota alaatti birmachuudhaan hangafummaa qaba. Amma maaliif gara duubaatti harkifattani? Lakki rakkoon takka illee hin jiru gama duubaatti isin harkifanne dura namatti appiil godhanii gargaarsa barbaadanii Maccaaf Tuulamaa maallaqa baankii keessaan qabu wanni inni uummata keenya ka miidhameen gahu kanuma gargaarsa nama keenya irraa harkate kan hanqa dandeenyu gooneeti jirra. Maccaaf Tuulamaa biyya keessatti infraastiraakchar qaba karaa ergaa akkuma reefu sitti himetti
torbaan kana keessa irra dubbannee waan dandeenyu ergina waa takkallee karaa tokkollee duuda duuban hafne kan akka namni beekuun barbaada. Haa ta'u gaa kana faana wal qabsiistanii dooktar gara dhumaarratti tarii waan dhaamtan yoo qabaattani. Wanni inni dhaamu an keessaa namni keenya kaala jiru waan dandahuun karaa dandahu cufaan uummanni keenya rakkoo kanarraa rakkoo akkama keessa jiru takkaa keessa seeneen beek haala hamaa jira mootummaa wayyaanee uummata keenya caccabsanii if jala bulchuuf ummata keenya xiqqeessuuf eega tilmaamatanii lafaa ka'an turanii jiranii san ammaan tana hojjara oolchanii jiranii nama almost 100,000 nama 100,000 ta'uu regional state of Somalia irraa baasanii ummata keenya ka boordarra jiru 400,000 ol kan isaan lafarraa kaasanii tun pilaana guddaa isaan qabanii ummata keenya maddii dhaabbachuun dirqama keenya karaa dandeenyu cufaan gargaaruu nurra jira macaatuu lamaatis tanuma kan dhaammatu nama cufattuu kan yaadachiisuu barbaadu jechuu kiyya. Dhimma gargaarsaa fi hojii dippiloomaasiif jedhamuun dhaabbanni yeroo dhiyoo hundeeffamuun qarshii guddaa sochoosaatti jiru immoo dhaabbata hirphaa jedhamudha. Dhaabbanni hirphaa kun yeroo darbee galii karaa marsariitii goofandi jedhamuun doolaara 200,000 ol walitti qabee jira. Yoos hirphi qarshii walitti qabameen maal hojjechaatti jira? Lammiilee Oromoo qe'ee isaaniirraa buqqaaniif maal tumsaa jira jennees namoota dhimmicha adda durummaan ilaallatu keessaa Dooktar Obsaasan dubbisneerra. Dooktar Obsaan haala qabatamatti jirus akkasiin ibsee jira. Walumaan haa dhageenyu. Tibba kana kutaalee Oromiyaa keessatti gargaarsi lammiif jedhu gaggeeffamaatti jira. Biyyoota alaa kanattis waanuma wal fakkaatutu gaggeeffamaatti jira. Isa kana keessaa immoo dhaabbanni hirphaa isa tokko. Hirphi yeroo darbe qarshii walitti qabdaniitu. Qarshii walitti qabdan kana maalirra ga'e? Sadarkaa maalirra ga'e? Isa kanarraa eegalu laa? Yaa gaafii gaariidha. Gaafii kanarratti akkuma beekamutti yeroo dheeraadhaaf uummanni keenya gidiraa keessa jira. Akkasumas namni akka nama tokkeettii fi akka gareettiis irraattiin godhaa jira nama immoo karaa dhaabaatiin walitti centralized heer taanaatti uummata keenya gargaaruutti hojjetamaa jira. Amma gaafii keessa deebisuudhaaf lafarratti wanni qorannoo godhaa jiru jira. Ammallee dhaabbilee garaagaraatti wajjin haasofnee akkaataatti uummanni biyyarraa buqqa'ee Oromiyaa keessatti akka baala mukaatti harca'ee jiru kun akkamitti areebitti qabamaa irratti dalagamaa jira. Yeroo hojiirra oolchuu eegaletti waan kana bal'inaan boordiin hirphaadhaa isin himuu danda'a. Haa ta'u akkas yoo ta'e tibba kana marsaalee hawaasummaa irratti argaa kan ture keessumaa karaa goofandiidhaa qarshii walitti qabameera. Qarshii walitti qabame kun namoota miidhaman kana dhaqqabeera. Maaliif jiraattota biyya keessaa warra qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaani wayita dubbisnu jiraattonni Oromiyaa keessa jiran nu gargaaraatti jiru. Garuu deeggarsi gama biyyoota alaadhaanis ta'e karaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa hin jiru jedhanii komachaatti jiru. Isin kan keessan sadarkaa maaliirra ga'eera kan nutti himuu dandeessan Dooktar Obsaa? Yaa akka hawaasa biyya alaa jirutti uummanni biyya keessaa haqa qaba. Namni wal bira jiruutu dura walitti dirmatee areerallee walitti qaba. Kanuma lammiileen biyya keessaa akka nu dhuunsuun xiqqoo qaban irratti yeroo sila jiruun biyya keessaa hammaatee jiru kanatti uummata dura dhaabbachaa jiranii sun gahaa miti. Uummanni Oromoo diasporaatiin biyya alaa jiru gahee isaa keessattuu biyya bilisaa keessa jiraatee dalagatee malee uummata kana bira dhaqqabuun dirqama. Kan dirqama san ba'uudhaaf immoo qorreen siyaasaa fi haalli ittiin uummata kana bira dhaqqabnu tarsiimuudhaan hojjetamuu waan qabuuf jecha yeroo ammaan kana halkanii biyyaa obboleeyyan keenya san biyya alaa keessattuu dhaabni hirphaadhaa irratti hojjechaa jira. San irratti akkuma beekamummaas dhaabni kun yeroo inni itti hundeeffame yeroo gabaabaa keessa dhaaba qashaleedha. Ammallee immoo namoonni waan kanatti hojjetan warroota muuxannoo qaban waan ta'eef akka mul'ata qabuun dhaabni kun irratti hojjechaa jira. Akkuma beekamutti egaa goofanniin isheetu piroosas yookiin kan haala maalinni iddoo qabamee gumaanni sun kootaraa san keessa dalagoota akkaataan itti baafamus haala qaba. Haala san keessa dabreeti maalinni kun gabatee yookiin akkaawuntii Oromoo hirphaa international keessa galuu danda'u. Achi booda immoo haalli ittiin nuti uummata bira qaqqabnu haala mijeeffachuudhaan karaa mul'ata qabuun karaa tiraansparantii qabuun uummata bira dhaabbachuudhaaf qophaa'ee nama jira. Saniif uummanni biyya keessaa ammaa kanatti jiru kanatti dhufuu qaba. Maaliif alaala jirra waan biyya alaatti karaa dippiloomaasiitiin advocacytti deemaa jiru ni argani. Karaa biraatiin immoo yeroo mandate humanitarian crisis mootummaan giddugala yookaan mootummaan federaalaa uummata Oromoo kana gahan sabaa sablammii biraatti hojjetu saba biraa qawwee itti hidhanii akkuma keenya lafarraa luqqa'u godhuun isaanii
laal gaafata national and international response gaafata. Bikka sanitti akka national response ummanni Oromiyaa keessa qubatu akka gaariitti jira. Arditti jira nama qunnamtii biyya keessaa qabnu namootuma daangaarraa dhufee fi ammallee warra biyya Somalilaandii fi Somaaliyaa iddoo Somaalee garaagaraa irraa dhufe kana akka hawaasa keessallee walitti makamne godhanii dhorkaa jiranii. Haa ta'u immoo nama gartee buqqee alaafiqee isaa dhabee dhufe kana hoggaa Oromiyaa deebi'a. Oromiyaan handhuura isaanii sana keessatti akka barbaachisetti ifi qabanii ni jirraas waliin jirra jedhanii agarsiisa. Namoonni achi jiru sun ammallee hanga qorsoo akaawwatanii wajjin nyaatanitti isaan cimanii wal gargaaru qabanii karaa hir'aatii fi dhaabbileen Oromoo kan Macaa Tuulamaa kan garaagaraa hundisu karaa addunyaatiin dhaaba gargaarsa idil addunyaa kanatti iyyachuudhaan bakka uummata Oromoo addunyatti akka mul'atu godhuu irratti carraaqqii hangan qabne irratti dalaguun hunda keenya irra jira jechuudha. Gaaffii koo kallattiidhaan naaf deebisuu fi isin haga ammaa goofandii dhaabbata sanarraayyuu qarshii sana hin fudhanne nun geenye. Kanaaf immoo gara biyyaatti wanti nuni gumaachine hin jirru isa jedhudha moo maalidha? Isa kana too isanaa gootanii daawwattoota keenyaaf. Yaa gaariidha. Goofandii akkuma moosa mataa isaa qaba. Maallaqa achitti buuftaa dhaabni GoFundMe is a crowdsourcing platform. Crowdsourcing jechuun namoonni dhufanii battalatti gumaata waan kuman buusanii hoggaa buufame kootara bu'aa kootaraa san keessatti eega wal qaban booda abbichi waan san organize godhan waan san adda durummaan irratti hojjete suni deebi'eeti hayyee wali qabame suni sababaa wali qabamee jira waan san hojiirra oolchuudhaaf maallaqa kana nuti as kannaa jedhee gaafata. Maallinis immoo karaa qabatee tartiibaan fuudhaaf yeroo fudhata jechuudha. Sunis irratti hojjetamaa jira. Kan qofaa miti manni Oromoodhaa kan GoFundMe qofaa miti kan daareektilii akkaawuntii guuraa jirus ni jira. Sunis immoo akkuma yeroo jalqabaa irra tuqetti qaxalinsa biyya keessa jiru fageenya lafaatii fi rakkoo siyaasaa biyya keessaatiin wal qabsiifnee namni hirphaa hoogganuu fi dhaabni Oromoo kasilaa uummata Oromoo biyya keessa gargaaraa jiru haala tarsiimoo haala kabajaa haala tiraanspeeransiin godhuudhaaf haala si mijjeeffateeti godhuu qaba. San irratti hojjechaa jira jeetii irratti deebisee ture. Amma immoo uummanni biyya keessaa akkuma jetti yoo ati biyyattiin ollaan si dirmata ollaan Oromoo si dirmatee jira. Namni kabiraarraa buqqee dhufe adda irratti hiramee nama cinaaseen irraa ilaa aanaalee garaagaraa biyya keessaa irratti qabnu kan jiru jira. Akka bareedatti uummanni qeebalee fi qabee jira. San ammallee itti fufuu qabani. Maaliif ibiddi tokko hoggaa harkarra si gube harka gubate san jalaa fuuta. Hoggaa harkitti gubate sun immoo qaama hundatti ilaaleessa. Qaamni Oromoo guutuu ilaalatee harka gubate saniif ibidda balbalaa jiru san dhaamsuu fi akka harki gubate sun deebi'ee qaama kanaa guutuun gubeen ajjeefne uummanni keenya godhaa jira. San irratti dameen daasporaatis waan danda'u godhuu irratti akka adda durummaatiin hirphaan irratti hojjechaa jira. Kunis dhawataan uummata bira hin qaqqaba. Akkumaan jeetti wanni guddaan nuti yaadachuu qabnu rakkoo nuti keessa jirru rakkoo laaftuuni. It needs national and international response. Maaliif dhaabboleen garaagaraa kan biyya keessa socho'an bara 2009 keessa mootummaan Itoophiyaadha. Heera baasee ture. Heerri kun maali? Anti-terrorism law, that's number one. Number two, proclamation of society and charities law akka jedhu dhaabbolee tokko akka achi keessatti hin sochoone fa'aa godhan. Karaa biraatiin dhaabnummaan silaa socho'u dur yoo ammaan kana World Food Program nyaata fidee biyyaaf kan ta'e hojjetaa mataa isaa qaxarata. Amma immoo dhaabni kun nyaata san fidee mi'a san warehouse yookiin taan iddoo mooraa nyaanni sun illee wal qabamutti galcha. Kan san to'atu mootummaan kan san deebi'ee mootummaa taa'eeru mootummaan. Kun hundinuu xaxama biyya keessa jiru waan ta'eef jecha kana hundaa'u addaan dingilchanii qaliilfatanii tarsiimoodhaan akkamitti uummata keenya bira qabnaa hajjoo irratti hojjechuudhaan akka dhaabaa hirphaan irratti hojjechaa jira. Kanaafuu uummanni keenya obsaan ammallee wal bira jiru wal bira dhaabbatee wal dandamachiisee hamtuu dhuftuuf qophaa'uu qabaa. Nutis ala kanarraa waan dandeenye godhuudhaaf halkan ijaa irra carraaqaa jirraan jaa fayyaadha. Dhimma koreen waldaa artistoota Oromoo Oromiyaa keessa naanna'uun dhaadannoo lammiif jedhuun sagantaalee nama bohaarsan hedduu qopheessuudhaan galii walitti qabuuf jira kan jedhus dhageenye artistoota Oromiyaa keessaa weellisaa tokko dubbisnee jira. Weellisaa dhaloota qubee sagalee kiiloolee qabaachuun biyya keessaa fi alatti leellifannaa fi jaallatummaa guddaa gonfatan keessaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa waliinis turtii taasisnee jira. Haacaaluunis akkas jedha.
Oromoon akka Oromootti haala qabatama amma sabni keenya keessa jiru gama daangaadhaanis ta'e akkasuma immoo iddoo qabanirraa buqqa'uu akkasuma immoo biyya keessatti reebamuu ajjeefamuu biyyaa baqachuun kun akkaan jabaateera. Akka ilma Oromoo tokkoo fi akka weellisaa Oromoo tokkotti Haacaaluu Hundeessaa isa kanarratti maal jedha? Oromoo alagaan har'a ebelu jaarmiyaa kana deeggara ebelu jaarmiyaa kana deeggara ebelu naannoo kanaa dhalate ebelu naannoo kanaa dhalate jedhee miti kan nu rukuchuudhaaf yookaan immoo nurra bubbuluudhaaf kan yaadu jiru. Inni tokkoof tokko Oromoo fi Oromummaa qof gatii kanaaf diinni Oromoonni guddaan yeroo kana nama ilaalchan wal qoodee daandii walitti cufu nama gadaan wal qoodee daandii walitti cufu nama kutaa wal qoodee daandii walitti cufu gatii kanaaf jaalannis jibbinis waan yeroon barbaada yeroon kun yeroo itti falmannu malee yeroo itti baqannu yeroo kun yeroo tokko taanee yeroo tokko taanii deena fuulduratti dhaabbannee falminu malee yeroo wal deebinu. Hayyeen daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii jiruuf jireenya keenya har'aa dhimma gargaarsa lammiif jedhuun artistoota Oromoo fi namoota biyya keessaa fi biyyoota alaa qabanne kanas weelluu Haacaaluu Hundeessaa Harawaa kana mata dureen isaa jirra jedhu isiniif dhiyeessuun nagaa isinitti dhaamna. Hanga torbaniitti jiruuf jireenya gaarii qabaadhaa kan isiniin jennu qopheessaan qophichaa an itichaa guddataa yommuu ta'u sirbuma Haacaaluun nagaa isinitti dhaamna. Bari arguuf garaanu bal'ise yaanui yaawaa irraanfachuuf yaanui yaawaa irraanfachuuf yaanui. Afidhaaf utaalchoo yergoodhaaf miliqii qaddee kutteen baaneef waayuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf dhagachaa kennaa maaltu dida jirra hunda baacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha jirra kunuar allee jirra. Kana mammoo aksisa uumamni seera uumaa dabse raajii bara kanarraa jakaa erga buqqeen dhagaa cabse. Mammaa kana mammoo aksisa raajii bara kana yaadamaa boolla keessa teesse boolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyya katanii. Akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa cita si fudheen giccii koolixa si fudheen gulli soolixa si fudheen dadar koolixa si fudheen shaallaa koolixa si fudheen shukkutee lixa si fudheen sabbataa lixa si fudheen awwadaa lixa. Shiranii isaan doorsisanii akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa cita si fudheen ajjee koolixa si fudheen sarboo koolixa horaa koon si lixa si fudheen naqqamte
lixa Sifudhen machara lixa Sifudhen shashe lixa Sifudhen udar lixa Sifudhen bampich lixa Sifudhen nanjo lixa Sifudhen hammaya lixa bari arguf garanu bal'ise yaanui yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaanui yaa waa irraanfachuuf yaanui yaa waa irraanfachuuf yaanui yaa waa irraanfachuuf yaanui